Akkam jirtu nagaa keessaniin nagaa galata waaqayyoo haa ta'u simbirallee akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'a waan rifeensa kiyyaatti fayyadamu isinii fidee dhufeen jira. Lafaan aturaa'in isiniin jedha. Qorumfuudha. Qimamii gurraacha. Zayituunidha. Isa kana qorumfuudhaa fi qimamii gurraacha kana walitti naqna. Hin danfisne jechuudha. Daqiiqaa muraasa fi daqiiqaa 10 ni danfisna. Bishaan xiqqootti galchina jechuudha. Akkuma baay'ina mataa keenyatiin yeroo hundallee itti fayyadamnu immoo rakkina hin qabu jechuudha. Amma kun haala kanaan dafee jira. Bifti isaa gara diimaatti jijjiirame. Kanaafuu amma irraa fuunetti akkatti bareedee jechuudha. Isa kanaan amma zayituunii fi zayituunii itti naqna. Kanallee itti fayyadamna. Akkatti qopheeffannee kana booda mataa keenyaa keessatti itti dibannaa jechuudha. Haala kanaan zayitii waan qabuuf